Nagaan Waaqayyoo isiniif haa ta'u. Ani maqaan koo Luba Afuurqi Taaddasaan jedhama. Kanan tajaajiluu waldaa warra Wangeelaa Gincii Makaana Yesuusidha. Akkasumas immoo kaawunsilii tokkummaa amantoota aanaa dandii walitti qabaadha. Egaa sagantaan guraandhala 13 hanga 15tti sagantaa guddaa hafuuraa konfiraansii qopheessinee jirra. Innis immoo iddootti qopheessinee dirree isteediyeemii magaalaan Gincii qabdu irratti. Kanaaf egaa obboloonni sagalee kana dhageessan iddoo garaagaraa jirtan iddoo kanatti Waaqayyo hidhaa hin hiika, wanjoo hin cabsaa, ulfinni Waaqayyoo mul'ata. Kanaaf sagantaa kana irratti akka argamtan jaalala Waaqayyoon isin affeera. Nagaan isiniif haa baay'atu. Ani maqaan koo Raajii Elsaa'i Bushuraan jedhama. Kan inni achas ba'eef sagantaa tokko isin beeksisuudhaan saganticha isin hin beeksisiin sagalee Waaqayyoon iddoo tokko nu dubbisa. Akkas jedha Amoos Raajichaa boqonnaa 3 lakkoofsa 7 irraa Waaqayyo gooftaan murtoo isaa dhokatee jiru hojjettoota isaa warra raajotatti utuu hin mul'isiin tokkollee hojiirra oolchudha. Maarree konfireensiin hafuura guddaa magaalaa Gincii keessatti dirree istaadiyoomii magaalaa Gincii irratti qophaa'ee waan jiruuf hundumti keessaniyyuu hirmaattota eebbichaa akka taatan jaalala Waaqayyoon isin beeksisaa. Guyyaa kanatti dhukkubsattootaaf hin kadhatama. Seexanaa jala warra jiraniif hiikamsi ni ta'a. Wangeelli mootummaa Waaqayyoo ni lallabama. Affeeramtanitti hundumti keessanuu hirmaadhaa. Hojii Waaqayyoo hojjetu kottaa ilaalan isiniin jedha. Eebbifama. Nagaan Waaqayyoo Waaqa jiraataa iddoo jirtanitti isiniif haa baay'atu. Ani Maatiyoos Yaadataan jedhama. Waldaa Dinqifannoo Kiristoos keessaan tajaajila. Akkasuma guyyaa har'aa fuula keessan duratti kan hin argamee fi tokkummaan kaawunsilii aanaa dandii sagantaa hafuuraa guddaa guraandhala 13 kaasee hanga 15tti qopheessee waan jiruuf namoonni magaalaa Ginciif naannoo ishee jirtan warri Kotobarraa akkasuma warri Boddarraa, warri Buusaa, warri Qarsaa, warri Addisaalemii, warri Gabaa Sanbataa, warri Olonkomii, akkasuma warri Gindabaratii, warri Jalduu, warri Gaalessaa, warri Qoree, warri Warqaa, warri Dhagaa Wuccii, akkasuma Asgorii, Meexxii hamma Ambootti kan jirtan sagantaa guyyaa kana isiniif qophaa'e kanarratti argamtanii hirmaattuu eebba sagantaa kana akka taatanii jaalala Waaqayyoon isin gaafanna. Akkasuma guyyaa sagantaa kanatti wangeelli mootummaa Waaqayyoo humnaan hin lallabamaa, Waaqayyoon hin waaqeffannaa, lubbuu haaraadhaaf waamichi hin taasifamaa, dhukkubsatoota garagaraatiif hin kadhatamaa. Guyyaa sagantaa kana irratti argamtanii eebba hirmaattuu sagantaa kana akka taatan kabajaan isin affeerraa. Konfiraansichis tokkummaa kaawunsilii amantoota aanaa dandiitiin kan qophaa'e. Konfiraansiin kun aanaa dandii magaalaa Gincii istaadiyeemii magaalaa Gincii keessatti kan adeemsifamu ta'a. Maarree guyyaan konfiraansii kana ji'a ja'affaa gaafa guyyaa 13 hanga guyyaa 15tti bifa ho'aa ta'een adeemsifama. Guyyaa konfiraansii kanaatti wangeelli mootummaa Waaqayyoo humnaaf aboo guddaadhaan ni lallabama. Namoota rakkinaaf dhukkuba adda addaa qabaniif Waaqayyoon ni kadhatama. Ajandaa biyya Waaqarraaf ergama guddicha waldaa kiristaanaa kan ta'e lubbuu haaraatiif waamichi ni taasifama. Qulqulluu isa ta'e Waaqayyoon faarfannaadhaan ni jajanna. Maal kana qofaree guyyaa kanatti namoonni tajaajiluudhaaf affeeraman Luba Afuurqi Taaddasaa, Raajii Qabeessaa Yoosef, Faarfataa Yoosef of Kalaati. Kanaafiyyuu hundumti keessan naannoo aanaa dandii kan jirtan guyyaa konfiraansii kanaatti argamtanii konfiraansii kana akka hirmaattanii fi hirmaattuu eebba kana akka taatan jaalala Waaqayyootiin isin affeerra.